man sagantaa sana dhiyeesse Guyyoo Waariyoo waan ta'e akka nutti himu gaafanneerra turtii waliin taasisne kunuuti. Miidiyaa kamiyyuu keessatti intarviyuu tokko yeroo tolchite saatii sii qaban yookaan eertaayimii sii kennanii jira dabalataan waan haasoftu guutuu intarviyuu gubbaatti hin dabarsitu. Intarviyuun naaf Hacaaluu waliin goone yaa wanni keessa idiit godhamin jira garuu wanni intenshinaal akka ammaan san dubbatan kana keessa baasanii tokkolleen hin jirtu. Hacaaluun intarviyuu akkasa taasiftu barbaadee ture? Yaa isan na gaafate isan riikweest na tolchee. Erga intarviyuu tolchitee booda erga isa gaafattee booda gaafiif deebiin sun qilleensarra akka oolle Hacaaluun si gaafateera yookiin immoo namoonni isatti dhiyaatan si gaafataniiru? Waan hunda eegi intarviewun dabartes walaasaa turre yaad gargaras kennaaf ture illee na gaafachaa ture. Haa taatuuti ammoo wantoota muraasa tokko osoo keessa baafte kanneen jedhu wanni tokko lama hin jirti. Sun keessa fakkeenyaaf amma halees gizeef kennanii sodaachisa qaamoleen maqaa warri mootummaa maqaan shaneenna sodaachisa jedhu keessa kutanii waan jedhan tokko dhagee ture. Hacaaluun waan shane jedhanii na biratti waan inni dhuga dubbachuuf hin qaabadhu. Qaamoleen gargara sodaachisu nallee dhuunfaan natti hima ture. Nayyuu akka dhuunfaatti dhufee na gorsa ture. Atis miidiyaa gubbaa piirgoota wanni hedduun sirra qabu dandeetti. Miilaanis hin deemin jedhe yeroo baay'ee nayyuu na gorsa. Gize iddoo wal agarraan gize hedduu taaksuun falaa dhuunfaanis bir dhufa. Ufee gadhii jedhe yeroo baay'ee na gorsa ture. Kanaafuu wanni Hacaaluun gaafate keessa kunniin jirti. Wanni nu ammoo intarviiyuun sun sa'aatii tokkoof wayii godhamtee daqiiqaan ammoo eertaayimiin OMN naa eeyyama. Kan intarviiyuun sun itti dabartu kanaa eeyyaman daqiiqa 35 qofa. Ammaal tolchee intarviiyuu Hacaaluu waan sabii dhaga'uu barbaaduuf ilaalchi gaazexeessummaatiin waan impoortaant ta'e uummata Oromoo masta dhaga'uu qabaa jedhee yaade daqiiqaa 50 keessa baasee sun keessa dhiitarii waan xixiqqoo tokko keessa hokkutee sirbi dhumirratti nu amma affeerre jirra sunillee na affeerree gargar baane garuu eertaayimii hin qabne sullee keessa jirraayyuu keessa baasanii turanii kanaafuu wanni ta'e akkana ammayyuu. Tarii qondaaltonni abbaa langee akka tumtiyyuu dubbatte bakka shanee jedhu akkasumas immoo bakka jijjiirama kana nan deeggara jedhu dhaabichi OMN kutee keessaa baasee jedhaniiru. Tarii wanni cite hafe jettee sun qabiyyeewwan akkasii kana qabaa? No, hamma jijjiiramichi deeggar jedhee keessa kutan jedhu akka jijjiiramichi waan tokko jijjiirama keessa waan deeggar akka inni qabu wanni nu dabarsin baay'ee jira. Fakkeenyaaf Oromoo ijjeesuu yookaan dhukaasuu caala wanni nam jibbisiisan jiru. Tokkummaa Oromoo irratti strongly dubbata. Kaan ammoo muummichi ministeera Oromoo miti yookaan adda dureen adda bilisummaa Oromoo maqaa akkanatti baasanii kun fudhatama hin qabu dogongoriin jira dogongor waliin dogongora akkuma jiru ta'ee garuu maqaa akkana wanni walti jechuun kun hin barbaachisu kajedhu waan poolaa ta'ee hawaan mootummaa dubbata baay'ee dabarti. Waa'ee maal ture naan jette dhiifama inni akka citu barbaadu jette sitti hime sun. Wanni inni akka citu barbaadne sun amna mootummaa sodaachisuun kanaan wal qabatee achi follow-up question gaafadhee waan sodaatti qabda jennaani lubbuu qufaatee yuddootu. Nam tokko hin sodaatu jedhee ture ishee summee xiqqoo adoo keessa baafte naan jedhee keessa baafne jira. Qaamolee mootummaa qaamolee opposiishinii waan uummati keenya dhaga'uu barbaadu dhiyeessinaa namoota finni sun ammoo uummataan wal fiduu malee uummataan gargar fageessuu miti. Kanaafuu jecha Hacaaluu adoo miidhaan dhaqqab jedhanii keessa baasan jedhan suni I don't know. Kun naafi nayyuu na ajaa'ibu yoo miidiyaa gubbaa dhaga na dhukkuba beekta na dhukkuba. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu dhimmoota kaan keessumaa haala Guyyoo Waariyoonii fi gaazexeessonni OMN keessa jiran immoo boor isiniif dhiyeessina. Egaa sagantaawwan biroo immoo gama websaayitii keenyarraa argachuu dandeessu. Boor walitti deebinaa sagantaa irraa kan isin qopheessite Firaafolii Dhugaasaadhaa kan isin dhiyeesse immoo ammayyuu taanaadha. Boor walitti deebinaa halkan gaarii.